Ati jaalala akkam jirtu ani nagaa koodha. Har'a immoo chaapterii haaraa resources management for inclusion kan jedhu walii wajjiniin ilaalla. Bulchiinsa qabeenyaa haammachiisummaaf mata duree jedhu walii wajjiniin ilaalla. Akkuma yeroo hundumaa irra deddeebiidhaan isin beeksifnu chaanalii keessan Odaa Akaadaamii subscribe gochuu hin dagatinaa, share gochuu hin dagatinaa. Dhaamsa keenya yeroo hundumaatti jechuudha. Inclusion demands resources to meet the need of all members of communities and to facilitate equal participation in all spheres of life. Egaa haammachiisummaan egaa fedhii miseensota hawaasaa hunda guutuu fi damee jireenyaa hundatti hirmaannaa walqixa mijeessuuf qabeenya gaafata jechuudha. Qabeenyadha kan inni gaafatu. Our environment now more so than before need to be ready to include people from different backgrounds with differing needs and abilities. Naannoon keenya amma yeroo kamiyyuu caalaa namoota dhufee aadaa adda addaa fi fedhii dandeettii garaagaraa qaban haammachiisuuf qophaa'aa ta'uu akka inni qabudha. Kun akka kana ta'uu qaba jedheetu kan inni dubbatu. For such a situation, we need to adapt and modify our environment to all people be accessible. Kun egaa haala akkasiitiif naannoo keenya namoota hundumaaf danda'ama yookaan immoo accessible akka ta'u madaqsuu fi fooyyessuu keessatti ga'ee inni qabudha. Inclusion refers to the process of providing all necessary services according to the needs of diverse population in the community and bringing support services instead of mobilizing resources in a separate setting. Haammachiisummaan egaa adeemsa tajaajiltoota barbaachisoo ta'an hunda fedhii uummata garaagaraa hawaasa keessa jiran irratti hundaa'anii dhiyeessuu fi tajaajiltoota deeggarsaa iddoo adda addaatti qabeenya sassaabuu fi faayidaa isaan qaban giddu galeessi godhachuun kan dubbatudha. Inclusion assumes that the best provision for all according to their needs and potential regular school in the workplace and in the community. Haammachiisummaan mana barumsaa idilee bakka hojii fi hawaasa keessatti dhiyeessiin gaariin hundaaf fedhii fi dandeettii isaanii irratti hundaa'anii dhiyaachuu akka qaban amanamaa jechuudha. Population with wide range of diversity such as disability, cultural and linguistic minorities and academic ability and behavioral needs are represented in inclusive environment. Uumamni garaagarummaa bal'aa qaban kanneen akka qaama miidhamtootaa, madaallii aadaa afaanii, dandeettii barumsaa fi fedhii amala naannoo hunda haammate keessatti bakka bu'u jechuudha isaan kun. Itti aanuudhaan kan ilaallu provisions of resources kun egaa dhiyeessii qabeenyaati. Dhiyeessii qabeenyaa jechuu gaafa ta'u the resource should be considered for people with disability in workplace, social gatherings, recreational and in schools that help them to feel comfortable, secure and work at their independent and team activities. Qabeenyi namoota qaama miidhamtummaa qabaniif bakka hojiitti, walgahii hawaasummaa, bakka bashannanaa fi manneen barumsaa keessatti akka isaan nagaa fi tasgabbiin akka hojjetan mijeessuuf yaadamuu qaba jechuudha. Available resources those meet their needs can help persons with disability move toward success. Egaa inni kun qabeenyi jiru kan fedhii isaanii guutuu namoota qaama miidhamtootaa qaban irratti milkaa'inatti akka deeman gargaaruu danda'a jechuudha. Resource for school children qabeenya ijoollee mana barumsaatiif all concerned bodies should be inclusive in their planning, budgeting and taking action for the education of persons with disability. Qaamoleen dhimmi ilaallatu hundigaa karoora baajataa fi tarkaanfii barnoota namoota qaama miidhamtummaa qabaniif fudhataman keessatti hirmaachisoo ta'uu akka isaan qabanidha. In the school setting, resource rooms are very important. Haala mana barumsaa keessatti kutaaleen qabeenya yookaan resource rooms kan jennu baay'ee barbaachisoo ta'uu isaanii
kan ilaalludha. The other one is schools based resource room. Inni kun immoo kutaalee qabeenya mana barumsaa irratti hundaa'edha. The resource room is a classroom where a special education program can be delivered to a student with a disability and a learning difficulty. Kutaan qabeenyaa yookaan immoo resource room kan jennuudha. Kutaa barumsa sagantaan barnoota addaa barattoota qaama miidhamummaa fi rakkoo barachuu qabaniif itti kennamu ta'uu isaati. It is for those students who belong to a regular class but need some special instruments in an individualized or small group setting for a portion of the day. Kuniga kan inni ibsu barattoota kutaa idilee keessatti baratan garuu gartokkee guyyaa isaaniitiif qajeelfama addaa dhuunfaan yookaan immoo garii xiqqaadhaan barbaadaniif kan qophaa'e yommuu ta'u, it is typically a large room in the main school building with lots of facilities for children with special needs. Akka idileetti kun mana barumsaa guddaa keessatti kutaa bal'aa meeshaalee barattoota fedhii addaa qabaniif barbaachisan hedduu qabaachuu akka inni qabudha. This program includes remedial. Sagantaan kun barumsa sirreeffamaa yookaan immoo yeroo ammaa kana remedial program jedhameerree yuunivarsiitota garaa keessatti I think yuunivarsiitii Finfinnee fa'aa Hawaasaa fa'aa Jimma fa'aa keessatti waan kennamu natti hin fakkaatu. Garuu yuunivarsiitota garaa keessatti this program includes remedial sagantaa humna fooyyeffannaa yookaan immoo barumsa sirreeffamaa compensatory and developmental instructions which is provided in a small group for usually 3 to 5 per week. Bakka bu'iinsaa fi guddina kan of keessatti qabu yoo ta'u, garee xiqqaadhaan torbanitti yeroo baay'ee sa'aatii 3 hanga 5tiif kan kennamudha jechuudha. A student may be provided derived services in the classroom. Barattoonni kutaa barumsaa keessatti tajaajila kallattii argachuu ni danda'u jechuudha. Indirect services can also be provided to the student through consultation with the general education teachers to support in adjusting the learning environment or modify the instructional methods. Akkasumas barsiisota barnoota idilee waliin mari'achuun namoota barumsa mijeessuu yookaan immoo tooftaalee barsiisuu fooyyessuudhaan tajaajila alkallattii barataaf kennuun akka danda'amu pointii dubbatudha. With additional support is appropriate to meet the student needs, the student can receive the pull-out program. Fedhii barataa guutuuf deeggarsi dabalataa barbaachisaa ta'e barataan sun sagantaa pull-out yookaan immoo kutaa idilee keessaa baasanii gargaaruu argachuu kan danda'u yommuu ta'u, this form of pull-out system where a child attend a session in the resource room during a light period of the day such as signing or physical training receives individual help in a weak area of learning such as reading or writing. Sirni pull-out kun yeroo guyyaa keessa barumsaawwan akka ispoortii jiran practice kan godhaman barataan gara kutaa qabeenyaa adeemee dhuunfaan dhimmoota itti dhibaman kan akka dubbisuu fi barreessuu irratti gargaarsa argachuudhaaf carraa kan isaaf laatudha jechuudha. Methods and materials are adapted to student learning styles and characteristics using multisensory and other specialized approaches. Tooftaalee fi meeshaaleen barnootaa haala barumsaa fi amala barattootaa waliin akka adeemanitti miira adda addaa yookaan multisensory fi madaqfamuu danda'u jechuudha. Specialized approaches. Egaa itti aansuudhaan kan ilaallu human resources in school humna namaa manneen barnootaa keessatti sign language interpreter kan jechuun hiiktuu afaan mallattoo baarillee specialized ogeessa barreeffama furaa yookaan baarillee kun namoota iji isaanii agarriidhaaf kan fayyadudha. Mobility and orientation expert ogeessa sochii fi kallattii special needs educators barsiisota barnoota fedhii addaa. Speech and language therapist
kun egaa wal'aansa dubbii fi afaanii jechuudha. Impaayirmentota karaa kanaan jiran furuudhaaf language therapists wal'aansa dubbii fi afaaniiti. Physiotherapists wal'aansa dhibee lafee fi maashaa yookaan immoo physiotherapist irree kan dabalatudha. Kuni behavioral therapists itis wal'aansota amalaa fi kan kana fakkaatan kan dabalatudha jechuudha. Walumaa galatti wantoonni nuti amma sirreessinee walii wajjin ilaalle kuni human resource in school jechuudha. Humni namaa manneen barumsaa keessatti maal akka inni hojjetu kan dubbatudha jechuudha. The next one is school based material resource. Qabeenya meeshaalee mana barumsaa irratti hunda'an isaan kana egaa LCD and or smart board ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf amma yuunivarsiitiiwwan garaa garaa keessatti boordii smart ta'een barsiisonni akka sadarkaa gadiitti miti kan isaanii boordii irratti barreessanu. Nusi kanumadha kan nuyi fayyadamnu. Boordii smartii ta'e fayyadamu jechuudha. Smart board LCD yookaan immoo PowerPointii fayyadamuudhaan barattoonni barachuu danda'u. Kuni gamaan qabeenyi meeshaalee mana barumsaa keessatti gahee akkamii akka inni qabudha jechuudha. E-chart isheen kun immoo chaartii elektirooniksii jechuudha. Chaartii elektirooniksii e-chart electronics chart various magnifying lenses leensiiwwan guddistuu garaa garaa slate and stylus isheen kun egaa hundumti keessan beektu yaada. Slatii kun egaa meeshaa barreeffama furaate jechuudha. Kunis namoota iji isaanii nagariidhaaf kan gargaaru jechuudha. Perkins Barley Writer meeshaalee barreeffama furaate kunis white cane ulee adii kan qaruudha biyyee jechuudha. Ulee adii isaan qabatanii karaa irra qaqqabachaa ittiin adeeman sun seensi gochuudhaaf isaan gargaara waan ta'eedhaaf white cane jedha. Blind foldera qaruudha biyyee. Turning Frank kun egaa meeshaa sagalee madaalu audiometer meeshaa dhageettii madaalu jechuudha. Kuni hearing aids or various types meeshaalee dhageettii gargaaran fakkeenyaaf gosoota garaagaraa ta'uu sound language books and videos kitaabotaa fi viidiyoowwan afaan mallattoo ilaa amma egaa yeroo baay'ee sign language ga namoonni gurra isaanii dhaga'uu hin dandeenye itti fayyadamu. Garuu immoo kitaabota dubbifachuu akka isaan danda'aniidhaaf yeroo baay'ee mala garaa garaa fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma viidiyoo sagaleedhaan waraabuudhaan kitaaba tokko guutummaan guututti dubbisanii viidiyoo sana waraabanii gaafa dhaggeeffatan akka nama kitaaba sana dubbisuutti caalmaatti bifa attractive ta'een namoonni gurri isaanii xiqqoo vulnerable ta'ee miidhaaf saaxilamee jiru kun karaa kana gargaarsa argachuu danda'u jechuudha. Sign language books and videos various instructional video related this unit. Viidiyoowwan barnootaa kan boqonnaa kanaan wal qabatan barillee atliaasis kana xiqqoo ishee kunis barreeffama furaa yookaan barillee wajjin wal qabata. Garuu atleesis isheen kun maal akka isheen wal qabattu naa galuu hin dandeenye. Molded plastic kaartaa bocamaa jechuudha. Kun molded plastic dissected kan kukkutamee fi undissected relief maps yookaan immoo kan hin kukkutamne jechuudha. Akkuma kanatti guutummaan guututti qabatee kan jiru kukkutamee immoo agarsiistuu waliin kan jiru relief globes gloobiiwwan bocamaa kan harkaan qaqqabamanii beekaman. Landform moodela bocama lafaa. Abaakus isheen kun egaa abaakasii yookaan immoo meeshaa herreeguuf gargaartudha jechuudha. Ishee I think yeroo baay'ee oolmaa daa'immanii keessa faatti ni agartu. Raised clock faces fuula sa'aatii ol ka'aa yookaan kan harkaan qaqqabamee dubbisamu jechuudha. Kan harkaan qaqqabamee dubbisamu yeroo baay'ee egaa I think biyya Faransaay keessatti dhalatti fakkaata kan inni baay'inaan beekamu. Geometric area and volume aids meeshaalee gargaarsa bal'inaa fi qabiyyee geometrii right form of matched planes and volumes formiiwwan barreeffamaa bocawwan wal madaalaniif barree rulers maastera barreeffamaa furaati. Kunis akkuma kana jechuudhaan itti fufa baay'een isaa egaa ismaach amma kana wanta nama danqu hin qabu dubbisaama wannicha deemaa. Itti aansuudhaan kan jiru toopikii itti aanee jiru accommodation kan jedhudha. Kun immoo maalidha yoo inni mijeessuudha. Accommodation jechuun mijeessuu jechuudha. Hiika biraa hin qabu. Accommodation are adjustment that teachers and school
personal make to maximize learning and social well-being for individual students. Mijeessuun yookaan accommodationin kun baay'inni fooyya'insa barsiisonnii fi hojjettoonni bana barumsaa fi nageenya hawaasummaa barattoota dhuunfaaf ol kaa'uuf taasisanidha jechuudha. Instructional accommodation checklist. Tarree mijeessii barsiisuuti qabuun tarree checklistii isaa yookaan tarree isaati. Use multisensory approach. Tooftaa miira hedduu fayyadamuuti kun use a highly structured format for presentation. Dhiyeessii sirnaan qindaa'e fayyadamuu. Use graphic organizers. Qindeessitoota fakkii yookaan immoo graphic organizers fayyadamuu. Present materials in small sequential steps. Barumsa tartiiba qabuun wal qabsiisuun dhiyeessuu. Teach specific strategy. For example, taking notes, reading comprehension. Isheen kun immoo qabxiiwwan ijoo yeroo baay'ee irra deebi'amu tooftaalee addaa barsiisuu kanneen akka qabxii qabachuu fi dubbisanii hubachuuti. Review key point frequently. Qabxiiwwan ijoo yeroo baay'ee irra deebi'u. Assign a buddy reader or note taker. Hiriyaa waliin dubbisuu yookaan immoo qabxii qabuu ramaduu gaaffii wal gaafachuu irra kan dabalatudha jechuudha. Provide student with outline of note. Barattootaaf yaada ijoo qabxiiwwanii kennu. Use color coding to match materials and concepts. Meeshaalee fi yaadota walitti firoomsuuf koodii halluu fayyadamuu. Reduce visual distraction. Wantoota xiyyeeffannoo ijaa hir'isan hir'isuu. Sit student close to broad teacher or student helper. Barattoota boordii barsiisaa fi gargaaraatti dhiyeessanii teessisuu. Provide a quiet work area. Bakka hojii caal jechuu keessa jiru mijeessuu. Allow student to move if need. Barattoonni yeroo barbaachise akka socho'an ayyamuu freedom kennuuf jechuudha. Baay'ees immoo ijoollota irratti tarkaanfii biraa fudhachuu hin taane. Use teacher initiated signal for redirecting attention. Xiyyeeffannoo dubbisuuf mallattoolee barsiisaan jalqabaman fayyadamuu. Asumaan gamaatii keenya utuun buna dhugiin koorchii kan isiniif hojjechaa jira. Xiqqoo ishee bijjinatti jechaa jira. Isa kana namoota akka kuusii bunaa qabantu naaf hubata. Give oral and written directions. Qajeelfama afaanii fi barreeffamaa kennu. Speak slowly and clearly. Suuta ifatti dubbachuu. Suutaa fi ifatti jajjaranii namatti dubbachuu hin ta'u. Suuta dubbachuu fi ifaaf ifa clearii kan ta'e jechuudha. Allow for longer response time. Yeroo deebii dheeraa hayyamu. Egaa konseptii chaaptarii 7ffaa keessa jiru kana qixa kanaan akka kanatti ilaalleerra yaadi isaa isiniif galeera jedhee abdii guddaan qabaa. Walumaa galatti egaa chaaptarii 7ffaa keessatti mata dureen nuyi ilaalle maal ture? Konseptiin isin qabattan resource management for inclusion. Bulchiinsa qabeenyaa inclusionii fi yookaan immoo bulchiinsa qabeenyaa hirmaachisummaaf mata duree jedhu keessatti provision of resources dhiyeessii qabeenyaa ilaalleerra. Resource for school children qabeenya ijoollee mana barumsaatiif ilaalleerra. Kan biraan wanti nuti ilaalle xiinqin harkaa iyyuu badeera fakkaata. Human resource in school kan jedhu ilaallee turre. Kun immoo humna namaa manneen barumsaa keessatti akkamittiin akka fayyadamu. School based material resource qabeenya meeshaalee mana barumsaa irratti hundaa'an yookaan xiyyeeffatan konseptoota kanadha kan nuyi ilaallee. Bakka jirtanitti nagaan Waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u. Ana obboleessa keessan Abdii Zalaalem nagaa Waaqayyootiin turaa.